Maaki. Ati balbala manni namni akkamitti jireenya kee keessa gala balbalan cuftu? Namoota tokko jiranii beektaa waa'ee miidiyaa fi waa'ee jireenya namaa akka addaan hin beeknetu jira. Fakkeenyaaf namoota tokko si galee miidiyaa fi jireenya namaa amma fakkeenyaaf uffanni nama tokko uffatee fi miidiyaan tokko miti si galee miti amma sin adaba. Ijoolleen akkas godhan kun maal haa ta'an? Haa gorfaman moo maal haa ta'an? Ati maal jettu? Akka kee. Ijoolleen amma jireenya namaa keessa litti hubee galanii kana. Akka heeyyatti jireenya namaa keessa seenuun nama tokkoof faayidaa qabu. Namoota tokko garuu gorsa bareedaa fakkeenyaaf namni tokko waan uffatas ta'e waan tokkos ta'u gorsa bareedaatiin malee nama arrabsaa nama gorsuun inuma hin danda'amu. Maaliif namni sun daranuu akka cimu waan sanirratti akka cimu godha. Namni tokko arraba nama saniitiin waan tokko balleessu danda'a. Rabbii biratti illee namni sun nama aanasaan ta'e nama sanatti gaafatama. Sababni isaa jecha bareedaa hin barreessine gorsa bareedaa osoo ta'e gorsa isa hamilee cabsee daran balleessuu gorseen jechuudha. Saniifuu bareedaan sun isii gammachiisee jecha sanii waasa hedduu tolchuu dandeessa. Jecha saniin immoo waa hedduu balleessuu dandeessa. Saniifuu akkaataa itti seenaniif akkaataa ittiin seenneetu jira. Gorsiin waanuma jiru garuu gorsa arraba malee haa ta'u. Nama hundaafu ana qofa osoo ta'e nama hundaafu. Okay? Akka jechuu barbaada mister. Nalaalti kizeen haasa'u jechuudha. Yaada baay'ee gadi fageenyaan bilchina gadi fageenya ta'e qabu gadi fageenyaan uummata biratti galuu qaba. Namoonni tokko rakkoo ilaalchaa qabu caaseffama saaraa keessatti galanii sirraa hunda qabu jechuudha. Yaadichi garuu bilchina qaba. Baay'ee bilchaataadha. Yaadichi bilchaataadha. Gadi fageenyaan nuuf galeera. Boksiin tumamee haasoo fakkaata. Warri kun hin galleef warra rakkoo ilaalchaa qaban caaseffama saaraa keessatti illee warri hin galle. Nuti akkasitti fudhanna. Waliifillee sagalee ta'uun bareedaadha. Sagalee waliif ta'a. Uummata keenya kan dhumu jiruuf sagalee ta'a. Gargaara bikii gargaarsa amma gargaarsi walii qabamu jira. Kaleessa mana mubaarakitti walii qabamu jira. Uummata keenya kan harargeetti miidhamu jiru. Kamadaa'es yaala hin arganne, du'es qabrii hin arganne, awwaalcha hin arganne. Sanumaafuu gargaarsi guuramaa jira waan ta'eef waan qabdaniin akka gargaartan asumaanuu isiniif dabarsinaa. Sababni isaa yoo koflaaf saba keessa waa dabarsine malee yoo ni dubbanna jennee dhufne namootni hedduun nu laalu. Sababni isaa ilmi namaa ciniqqamu jira. Oromoon akka fakkeenyaaf Oromoon bikka hunda siyaasaa achi deemtu siyaasaa gamana deemtu siyaasaa gamas deemtu gargaarsa gamana deemtu gargaarsa. Ilmi namaa garuu mana madaam dhalaan dubartiin fakkeenyaaf nama gargaartu akka malee gargaarsi kan nama gargaaru dubartii qoosni ijoolleen qeeroos gargaarsa kan jiru biyyuma Arabaa keessa akka guddaa biyya alaa harki xiqqaa biyya guddaadha biyyuma kana keessa kan nama gargaaran. Mana hojii jira gisee namni hojii hojjete dirqama waan itti bu'aaru barbaada si galee madaamachi nama ijjitii ni beekaa hojjechin inni hojjedha waan ta'eef mana madaamii gisee mana madaam keessa rakkoo osoo hin cinqiin sammuu fataa jechuudha bu'aaru barbaadanii bu'aartii keessa garuu ergaa dabarsuu qabna waan ta'eef kana dubbadhee galatoomaa. Kun inni ambar gisee waa'ee qabsoo eegalee laalatti dhaabbata. Akkasii fataa jee maaliif hin dhufne dhufeetin ture waraaboo na teessuu hin dandeenye kaleessa hojiin ture hojiirraa akkumaan galeettiin gastii ergadhe nan agarreen isaanii gisee meeqee asin irratti illee bilbileen ture maaliif akka ta'e nan galchine nan agarre jeetiin fudhadhe wahamatti fudhanne nan agarre jeetiin fudhadhe anis hedduun ture akkasitiin dadhabee waan hin dhufeef hojiirraa hin dhiisee jechuudha yoo har'a jiraate hin dhufu. Okey waraaboo waan biraa miti. Bika gargaarsi jirutti hafee hin beeku garuu kaleessa hojii qaba ture. Ara bishaan inni sajjeessee. Maal naan jettee maakii ko?
Bishaan baay'isee. Bishaan sirrii hin jirtu garuu bishaan maaliif akka dhugaa oolta? Ani hin beeku. Anaa takkaa bishaan dhugu nagartee? Fuuldura koo jira taanaan hin dhiisu ani nyaata isaa ta'u bishaan. Guys, double godhaa. Thank you, waraabuu. Dhugaa dubbachuudhaaf bishaan hedduu dhuydha. Dhukkubni waan akka sirra narkan walaa bareedaadha garuu akka malee dhuydare akka malee dabarkun. Waciinsaayyuu qabbaadidhaan ji. Amma fakkeenyaaf achi bikkanii deemnee ta'eessa gaarraan fadhe biyyi. Bushooftuu. Amma fakkeenyaaf achi nageessan miti. Achi bashannanaaf deemna. Fakkeenyaaf hoteela deemna. Akkasuma hoteela deemna. Namni amma juuzii dhugu jira ala taa'e. Hoteela maal? Yaabuu dhaggeeffadhaa dhaafidha. Achi bulla? Laa isa fuudha wallaahi wabiillaa isa fuudha. Isaa fuudhaan diinjee hajaraa. Ani akkana hin barbaadu gaabichaa bee. Hajaraa baandiraa. Haafi daldalaa naan sadde jechuun kiyya ni deemnaan. Subhanallah. Hayi ni deemna namni juuzii dhugu jira ala kana ta'a jechuudha. Juuzii dhuga. Suuraa ta'a. Waanaa seena. Waa meeqa godha? Ati bishaanii maduudha. Hammaami. Ol gad. Shinti beektii amma gisee. Maali barbaadde? Hayyee as laqqasta. Okay, si as laqqasu fi. Gizi as laqqasu qaala maanii jira. Yeroo hiriyoota keessaa naasuu. Amma ganna rakkoo. Okay, amma as laqqasuudhaaf gizee gabbaatu. Gizee hiddamu gizee dhibba takka. Namni amma fataa jechuun jira. Namni amma bashannanu jira. Gizee as laqqasuudhaaf ol gad. Mucaan ni maraati jaalatuma si qaban jechuudha. Samboota ani mee akka mooyya. Wanna kana sirreessi dhugaa. Akka kun sirri. Akki kuni sirrii miti wallahi. Haku jaanitti qabayyo. Siime bikka namni sin beeyne faa dhaquu dandeessa. Sirrii miti sirriin jeeba. Kuni xiinxala kiyya. Amma as laqqasee dhufu yeroo tokko. Kunoo baaseen jen dubbiilla nama qicisiistu. Ati namni si waliin waan jiraatu ta'uu akkana. Osoo raachii gisee ta'e kuttee haasa'u kana dhaabnee bikka biratti eegallammas. Akka bir gisee kuttee ammas haasa'u kana haasa'u namaa kukuttee akkasii isaa shaantaa qabatee deemte dubartiin si bira. Deemayyee. Deemu. Bakkaayee amma. Ishi jeteeyyuu naaf hin alaqqasu amma. Foonnaaf. Dhugaadha miti eega namni haasa'u gisee moo waa'ee fardii fa'aa gisee inni nyaata laqqasa asuma dhaabbatti bar dubbiin namni gisee haasa'u jiru bar yoo waa bituu tekin suuqii deeme namni bara haasa'u bikka san hin eegalu kan ishee kabira haasa'u jechuudha. Guyyaa biraa hiifateeti ati qubna garaa bitaa sujaan maal gaara biti. Daa'ifarii maalti godhanii Yesus. Jeeqaanichis dhuga. Duunee fooflaan dhuga. Naarrabsiisu. Akka koo nama bishaan dhugu argitanii. Amma moo ishii jedhee. Ara namichi iyyuu ishii jedhee naan bo'amu. Akkasinatti dubbattanii ishii jedhee naa bo'amu. Ishii jedhee iyyuu hin bo'amu. Amma yaadabamaa bar.